oduu ammi arra oduuleen ajaa'ibsiisaadha tan biyya keessaatiin eegalla dhimma dirree dhawaatirraa haasaa dheengadda paarlamaa irratti Dr. Abiyyiin dirree dhawaan qaama Oromiyaa turteechuudhaan dubbatee Soomaalonni hundi dallanuudhaan keessatti hooggantoonni Jabuutiin ibsa wal faana baasaniin Soomaalonni hundi dammaquu qaba. Dirree dhawaan heeraa fi seeratti lafa Soomaaliiti, lafa gurguraatii fi tan dhiiseeti akkasuma jechuudha magaalaa misoomaa teenyaa fi tan nuti itti wal geenyu jechuudhaan dubbatan. Kanaan wal qabatee jechuudha dura ta'an yoo paartii jechuudha mormituu Jibuutii kan ta'es ibsa baaseen Dr. Abiyyiin asirratti dogoggorallee guddaa dogoggore Soomaalonni guutuun dammaquu qabanii dirree dhawaan lafa Soomaaliiti jechuudhaan dubbatee jira. Akkasuma jechuudha Soomaalonni Jijjigaatiis Moyyaaleen ija teenya dirree dhawaan magaalaa teenya filatamtu jechuudhaan dubbatanii jiran. Kun guyyaa kana beekaa ibsa guyyaa kana baasanidha. Inumaa Jibuutiin irra deddeebiidhaan haasaa hooggantootaa fi mormituu gari paartii hooggantoota biyyattiitiif kana hundaan dabalatee akka gaariitti ibsa wal faana baasanii jiran dhimma dirree dhawarratti. Kanaaf Soomaalonni guutuun dammaquu qabanii jiran. Kanaan wal qabatee maasiis odooleen keessoon nageesses hedduudha dhimma kanarratti jechuudha. Oromoonis dammaquu qabdi. Dhugaa rabbitti Oromoon ontuu Oromoon lafatam qabdii Oromoo jechuudhaan jechuudha wal faana baasaa jiran. Kanaafi Oromoon guutumaan guututti akka isaan ja'an kana bira kuttee jirti jechuudha. Akka uummanni keenya abbootiin gadaatii fi maarres ta'e durodhaa keessatti waliin qabnaa waliin jiran ja'an bira dabartee jirti. Kanaafi gara miidiyaa isaaniitiin amma dabarsaa jiran isin galee hooggantoota gurguddaa biyyattii Jabuutiiti. Lafti lafa gurguraatii fi lafa qurquraatii fi lafa dhiisee jechuudhaan dubbataa jiranii guutumatti ati rakkoo guddoo dhaluu ta'a jechuudhaan Soomaalonnis dammaquu qabaa dirree dhawaan lafa jechuudha teenya jechuudhaan dubbatanii jiran. Gabaabdumatti Oromoonis dammaquu qaba. Kana booda wal qabatanii ertee miti dubbii biraa dhiiftanii Oromoo Shawaa dirree dhawaa keessa qubsiisuu qabdan. Yoo kanan ta'in rakkoo dhalachuu deemu akkuma ilaaluu teessan kun gara miidiyaa isaaniitti miidiyaa Jibuutii guutuu hordofaadha kan Somaaliittis hordofaadha. Moyyaanis ija teenya jechaa jiran. Gabaabdumatti yaanni isaan hawaasa gadi hin teenyaa san sammuu keessaa qabanii jechuudha. Arraba taanaan daran kanaafi of qopheessaa yeroo hundaa of qopheessaa lafa qabne lafees hin qabu. Sigalee miti akka kaadiima akka hin taane kanaafuu jechuudha laal Soomaaliin wajji jiraachuudhaaf akka affarii ta'uu wayyaadha. Namni Jibuutii keessa turtanii beektan affariin likkii galchitee isaan firaa dhorkite dikkaa gaditti osoo guyyuu waltumaniiti bakka mootummallee dadhabdee affariin likkii Soomaalii galchitee nagayaan akkanatti gisee guyyaafaa jechuudha jijjiireetti Oromoon jijjigaa teenyaaf jechuudha Oromoo teenyaaf Soomaaliin jijjigaa wal dhooyite wal loltee jechuudha Soomaaliin jijjiiree keessaa Oromoo baqachiifte. Jabuutitti Soomaalonni kun qaama Soomaalii ifii kan gosaa wal nyaatan alagaa jechuudha sabaa hojii waliin buunaan maqaa Soomaalii alatti walii galaniiti waliin tokko ta'an asirratti sirriitti ni hubachiisa. Kanaafi gaafa san jechuudha Soomaalii jijjigaatii fi Oromoo Soomaaliin jijjigaa baqachiiftee fi Soomaaliin Jibuutii ta'isee tunis Oromoo achi keessa jirtu jechuudha. Akka malee fotoistee kana ajjeeftee ni qabdi. Garuu Oromoon eessa baqatte? Anfarii keessa baqatte. Anfarii keessatti kan dhufanii sodaamtuuni. Soomaalii wajjin deemuudhaaf Soomaalii likkii firaa galchuudha. Isin galee yoo likkii galchitee gartee irra jiinoomtee isaan kana likkii galchitee hojii jiraachuu dandeessa. Akka anfarii sanitti kanaafi akka anfariitti firaa orqaa isin jenna. Kanammoo oduulee isin sirri dhaga'uu qabdanidha. Dhugumatti dhaamsa gabaaban isin dabarsa. Kanatti aansuudhaani waa'ee ulaa galaanaatiin wal qabatee Dr. Abiyyiin deeggarsa paarlaamaa irratti hidhuun dhimma jiraachuu dhabuutii fi dhimma tiyoon jechuudha. Hawaasni miliyoona 130 galaana dhabuu hin taane dogoggoraan duraanuu galaanni harkaa ba'e malee bara 1990 takka gaafa jechuudha lola Shaabiyaa gaggeeffamaa ture kan Eertiraan itoo irraa cabxee dura jechuudha itoon ulaa galaanaa qabaachuu turtanii dogoggoraan dhabde jechuudhaan dubbatee humnaan ta'us ni fudhannaa yaada inni jee ulaa galaanaa fudhannaa jee irratti akkasuma jechuudha yoo gara araaraatiin jechuudha biyyoonni gamtoomanii addunyaanis jidduu seentees gaariidha jechuudhaan dubbate. Kanammoo jechuudha warri miidiyaa kun fuudhuudhaan akka waan inni jechuudha kadhachaa jiru sodaan Eertiraa daawwannoodhaa jechuudha facaasaa jiran. Qaamni jechuudha paartii biyya bulchaa jirtu mormaa jirtu kun akkasii miti yoo araaraan ta'es jechuudha mootummoonni gamtoomaniitis araaraan nu jidduu seenee ulaa galaanaa akka nuti harkachuu qabnutti furuu qabanii san ta'uu baattus humnaan ta'u itti sochoonaa jechuudhaan dubbate. Kun haala diiploomaasiiti haala afaanii siyaasaa afaaniiti akkas ta'uu qabaas sigalee kanaan akkana jechaa ta'e jechuudha. Ulaan galaanaa asaaf duraan ka'itii yoo taatus ammaaf garuu harka Eertiraa jirti waan ta'eef siyaasa addunyaa keessatti haala kanaan deemamaa jechuudha. Kanaaf akka biratti akka hin fudhanne isin hubachiisuu barbaadee galatoomaadha.
tun ammoo dhimma hawaasa bal'aa hundaati malee waan hunda lallaataati malee waan akka tokkotti ilaalin ammaa isan qaama biraa tokko illee hordofu akkasiin na beekan isin hin jaa hawaa sagalee isin biraan gahuu fi oduu addunyaa isin biraan gahuu qofa kanatti aansuudhaan gara oduulee jechuudha addunyaatti isinii dabarra oduuleen biyya keessaa qabanne kanuma kana sirriitti isin hubachuu qabdu jechuumaa fi dhimma jechuudha Suudaan irratti lolli Suudaan keessatti guyyaa lama faashir magaalaa faashir keessatti gaggeeffameen dubartoonni 300 ajjeefamuu ministeerri fayyaa Suudaan gabaasee jira akkasuma dubartoonni gudeedamee fi kanneen jechuudha aayyotaa fi manguddoota dhiirota dabalatee warreen jechuudha rashanaman hedduudha hangan qabu warree irraa buqqa'an ammoo miliyoonatti lakkaawamanii jechuudha kanaaf addunyaan guutuu kun wajjin dhaabbachuu qabdii qaama wal waraanuu kana gidduutti araara buusuudhaas qabdii hawaasni nagee harkachuu qabaachuudhaan haasaa taasisee jira kanaaf dhugaadha wallaahi addunyaan guutuun dhaabbachuu qabdi biyyoota guddatti kanneen akka jechuudha Imaaraatis keessatti himanii kanneen albuuda jechuudha Suudaan biyya warqii fi albuudaan badhaate waan ta'eef kana dantaa isaaniitiif uummata akkana wal nyaachisuun gaarii miti Afrikaa tan akkana wal nyaachisaa jiranii bara addunyaan guutuun Afrikaa qaroomina hin qabdu hubannoo hin qabdu garuu lafaa fi gartee miti lafa keessa lafa qabdi laftis albuudaa fi warqii ajaa'ibaa qabdi kana keessaa fudhachuudhaaf isaan itti fayyadamuudhaaf isaan kana wal nyaachisuun dirqama ta'e jechuudha addunyaa biratti kanaaf inshaallah rabbi nagaa buusu kanatti aansuudhaan ibsa Suudiin guyyaa irraan taraa baafteen fiizaa baatii fiizaa umraatti haala gaariidhaan dheeressite ji'a 3 turuu kan danda'uu fi akkasuma ji'a tokko keessatti fiizaa hojiidhaanis ta'ee fiizaa umraa fiizaa turistiitii fi fiizaa jechuudha daawwannaa yaanii waan garaagaraatis ta'ee fiizaan silaa biyya tanaan seenamu wayyame kamuu jechuudha erga biyya tana seente guyyaa 30 kan turu ta'uu danda'ee jira 30 booda ni haqamaa 30 keessatti immoo gara hayyama jijjiirrachuu akka danda'u ibsa bareedaa baasee jira kanaaf ammoo haala jechuudha namoota hawaasni addunyaa guutuun ittiin jechuudha fooyya'uu jechuudhaan ibsa kana jechuudha waluma faana dabarsanii jiran waan baay'ee bareedaati baay'ee dhugatti jechuudha warra jechuudha turistii nama fiduu barbaaduu fi fiizaa umraatiin kana keessatti ji'a tokko keessatti jechuudha nama gaarii harkatnaan if dura qopheeffatanii araboon tokkonaan arabni haala bareedaadhaan isin mijeessee hayyama isin godhee warra asii ta'uu jechuudha warra asii gizeen juga jiraattota biyya tana keessa jiraattan ta'uu danda'u qabdanii kanaafi akkasitti jechuudha fayyadama isin jenna kanatti aansuudhaan Suudiin ammaasis biyyoota humna gurguddaa qaban keessaa 9ffaarratti argamuun gabaafamee jira waaw baga gammaddan jennaan kana laa guddadhaa tokkoffaarratti argama tunu gammachiisa hojiileen teessanis baay'ee nu boonsa gargaarsi isin namoomaa fi addunyaa jechuudha raafamaa jirtu kana keessatti nama harka cunquramee wajjin dhaabbattan baay'ee nu ta'ee jira kanatti aansuudhaan Indiyaan satalaayitii seektaarrii isbara 2013 irraa eegalte guyyaa har'aan tanaa xumuruun yaalii taasiftee jirti agarsiisaan akkasuma indiyaanonni hundi baga gammanne kun jechuudha bu'a qabeessa addunyaa guutuuti jechuudhaan muudiin pirezidaantiin jechuudha indiyaa muudiin ergaa baga gammadee dabarsee jira satalaayitiin isaan agarsiisan kana jechuudha kan moggaa 12 guutuutti jechuudha cinqamanii hojjetanii xumuranii har'aan tan agarsiisan kanaaf nutis baga gammaddan jennee ni jirra addunyaan hundinuu jechuudha dandeettii fi artificial intelligence irratti jechuudha dammaqinaan hojjechuudha qabdi kanaatu jechuudha addunyaa furmaata kanatti aansuudhaan ammaasis sirni baniinsa jechuudha muuziyeemii Masrii gaggeeffamuudhaaf biyyoota 18 walitti qabuudhaan gaggeeffamuudhaaf jechuudha ammaan tana qophii xumuree bururra eegala kanaaf mootummaa Jabuutii dabalatee Usmaan Walgaree achitti argama muuziyeemiin kun jechuudha Firoowunaa dabalatee jechuudha mootummoota arrabbummaa lallabatee hunda ifatti banuudhaan akka jechuudha galiirra argatu Masroonni galiirra argataniif daawwannaa addunyaadhaaf daawwattoota yoo ta'u addunyaadhaaf daawwii ta'ee jechuudha ammoo jechuudha Masrootaaf akka galii ta'u godhuudhaaf ifatti jechuudha banuudhaaf biyyoota 18 walitti yaamuudhaan achitti irratti argama Masrii keessatti argaman waaw bareedaadha garuu jechuudha naayil irraa qabamnaan asiin jechuudha kana addunyaan daawwattuudhaaf qaalichi nama rabbummaa lallabatee jechuudha ifatti kana nuti gaa seenaa isaa duraanuu jechuudha wanta rabbeena haxxisuun na qabe alhamdulillah rabbil alamin ifama kanatti aansuudhaan oduu keessatti akkan waan nama qabata waan takka Tiraampi ammoo fiinxaleeyyii jechuudha islaama dawoo godhachuudhaan kiristaanota ajjeesaa jiran Naayijeeriyaa keessatti tarkaanfiirra fudhachuudhaan jechuudha fudhannaa jechuudhaan likkii galchine jechuudhaan akkasitti waraana akka gara isa guutuu ija dabarsee jira kanaaf jechuudha kiristaanota ni tiisna kan jee isaan yaada amantii kana keessaa qaban duraanuu beektee guddinni isaanii amantii isaanii jabeessuudha akkasitti ni eeynaa jechuudhaan tarkaanfiin fudhannaa jechuudhaan dabarsee jira akkasii kanaafuu jechuudha
يعني إساني هذا سلاو يودوتا أكون ربي القرآن خيس النو يمشي ولا أصو جون جمل لي خيس إساني سر ربي النو يمشي خنا جاور القرآن برate هيك القرآن برate بيها كستو بدأ خنا تأنسون عنه جودا فورامين إثيو في جمتان أوروبا برو فارس إثيو جودا إفتي بنا مودان نيه كلام خنا رتي سا مريم بلان كتامو تو سرتيس قاعدين متي ولا جلنا سلا آخر مودان دي ما سيراني سخرا هانيس كابسونا كمت تسوي كتوان تيب أسيني سكا مريم رتي قدامو dubbataniiti jiranii kanaaf jechuudha boruu jechuudha fooramiin guutumatti boruu ifatti ni eegalaa jechuudha magaalaa Paaris keessatti kana oduulee birattis dabala mee jidduudha mee mallattoo gurraatti nuti qunaan subscribe godha galatooma jabaadhaanus jajjabeessa isiniin jenna oduudhaan inshaallah dhiyootan isinirraa turrus rakkoo teeknikaa mudateeniin akkana isinirraa ture kana mootu oduuleen ammatti isin geessii akka gaariitti jechuudha isin bira geessii ammoo waan takka tana asirratti hubachuu qabdan jechuudha inshaallah xumura irratti galatoomaadha laal biyya takka niin jiraadha biyyatti jiraattu biyya kam keessa jiraachuu ni dandeessa garuu biyya keessa jiraattuu fi tiyyaa wal dhabaa beeki tan yeetan eenyum tiyyummaa hin lallabattu biyya tan teetan abbaa fi abbaa haakilee kan kee irratti dhalatanii keessa jiraatanidha tan keessa jiraachaa jirtu immoo biyya nama abbummaa mirkaneeffatee abbummaa tiyyaa lallabatu himatu jira jechuudha achirratti tiyya jechuun if miidhuudha akkuma beekamu jechuudha beekta waan ta'eef kanaaf dhimma jechuudha Oromiyaa saaminsa lafaatii fi Itiyoo waa'ee dirree dhawaa san dhugatti Dr. Abiyyi haasoo san tuquun waan Soomaalota keessa jira guutuutti digee jira uummanni keenya Oromoon dammoo qaboonni hin juuf yeroo hunda kana laa sirritti isaan yoo jechuudha wal nyaachuu namni isaan irra wal nyaatu hin jiru namni gosaan jechuudha walitti bu'ee sheekallee akka gosatti wal irraan dhage sheeka gosaa wal irraan dhageeffanu jaanii jira garuu dhimma jechuudha lafaatiin dhufnaanii fi ammaasis Soomaalummaan dhufnaan gizuma sana walitti galaniituma walumaan ol kaan lola isaanii sana achi dhiisanii akkas ta'uu qaba jechuudha maaliif jennaan ilkee yeroo ta'an wal qojoltuus yookaan wal loltuus yeroo tabiraa alaatti dhuftee wajjin dhaabbachuu qabdi jechuun yaana alaatti dhufe waan dura dhaabbatte akkasii sirriitti hubadhaan isiniin jennaa kanarratti dammaqina qabaachuun Oromoon baay'ee gaariidha dhugatti jechuudha haala kanaan rakkoo Oromootti as deemu teessu isinumaaf ni magala jabaadhaa garuu inshaallah qopheessaa yeruma kamuu jechuudha likki anfariidha fakkeenya fudhadhaa waa'ee kanarratti bal'inaan inshaallah wiitu kolaayivii isinii dhufa yoo rabbii fedhe sirriitti isinii himsa jechuudha Soomaalii affarii bichaatu wajjin jiraachuu dandeenya isinii hima egalee akkas godhuu qaban kana kanatti aansuudhaan oduuleen biraa mee oduulee finnee jira gaa oduuleen irraa qabna kana fakkaataa kan biraatti nan godhate miti shorgoodhaan facaasaa kan isin dhoosu oduu ammeeti oduulee guyyaa guyyaan isin biraan ga'uuf inshaallah yoo rabbiin fedhe du'aa godhaadha jabaadhaadha isiniin jenna oduu akirarra tagaddaa takka suudii keessatti jechuudha imaamni masgiida haram kan ta'e jechuudha haram kan ta'e guyyaa irraan tana jechuudha addunyaa irra deemee jira rabbi rahmataa godhuufi خنا نجيان ترى شير قرآن فجأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والبرانجيان نجيان ترى